Munaan har'a maal qabattee dhufte? Icciitii boombii dhoosoo qabadde isin dhufe icciitii adda faayoo hajjii akkasuma imaan jechuudha. Hajjiin imaan maaliif baasee faayoo maaliif galfate? Faayoo maaliif haadha manaa godhate? Daddarbullee imaan jechuudha. Sakandii muraasa keessatti baasee faayoo haadha manaa godhate. Kuni rakkoon eessa jira? Nurra jira, isirra jira. Moo imaan irra jira. Dubartoota akkuma ligalaatti dubartoota gootuu waan laallatudha jechuudha. Kun assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan illee nagaa jira. Alhamdulillah galata rabbi. Videoon tarra waliin laallu hajjiin imaan maaliif baasee faayoo galfate. Video kana keessatti wanti isin laaluu qabdan, wanti isin beekuu qabdan caafee xuuxanii otoo deemuun taane video hamma dhumaatti daawwaddan. Yeroo hamma dhumaatti daawwattan waan irraa barattu, waan irraa argattu jechuudha. Caafee xuuxanii hojjetan wanni tokko irraa hubachuu hin dandeettan. Video kana qofa otoo hin taane video makamuyyuu hamma dhumaatitti namaaf laaluuf yaala. Yoo hin dandeenyes immoo video san banaa deema yoo hojii qabaattan. Videoon sun akka nama sanii xumurame yoo jedhe faayidaa qabaaf jechuudha. Tokkoffaa. Lammaffaa immoo video gisee beeksisni dhufu beeksisa irraan dabarsina. Haati video san banii biraa kooti. Hamma beeksisni sun maaliif beeksisa irraa dabarsite faayidaa tokko hin qabu. Kuni wanta ijoollee yeroo dheeraa irratti dubbataa turan jechuudha. Asumaan garaa oduu kiyyaatti isin dabarsaa isin jechuu barbaada. Haasaa keenya isin dabarsaa haasawni kiyya imaan hajjii faayoo jechuudha. Hajjiin sababa maaliitiin imaan baasee faayoo galche kan jedhu akkuma asirratti suuraa asirratti argitan kanatti obboleen kiyya wanni hajjiin imaan baasee faayoo galcheef viidiyoo isin dura imaan hojjette irratti maal hojjette imaan isin dubartiidha hundinuu dubartiidha garuu namni ni dhaaraa namallee nasbeenii baasaa garuu immoo hajjiin wanni illichiin inni imaan baasee faayoo seensisee tokko isa guddaan kana qabxiin tokko jechuudha. Dubartoonni yeroo ammaa kana keessatti abbaa manaa keessan maaliif shakkitan? Asirraa jechuudha wanni nuti irraa dubbachuu qabnu. Dubartoonni abbaa manaa keessan hin shakkina. Gaafa shakkuu eegalte gaafa mataa kee keessa waa'ee shakkii shakkuuf abbaa manaa kiyya eessa eebbisa bilbilii eessa oolee eessa gala abbaa manaa kee kan ittiin horachuu dandeettu kan hammachuu dandeettu haala amala keetiin jechuudha. Faayoon viidiyoo sanirratti imaan viidiyoo sanirratti faayoo maal goote bilbila hajjiitiin manatti yaamte jechuudha. Kuni dogongora isa guddaadha. Faayoo yoo kaballeessaa qabaattu taate hajjii waan hundaa amansiistee qabachuu qabdi malee faayoo manatti waamtee viidiyoo irratti hojjettee akkas godhuu qabdu. Himootu jarri waan kana faayoo fi hajjiin miidiyaa irratti baanii akka wajjin deemanii viidiyoo waraabanii beekamaadha jechuudha. Garuu immoo duuda duuba isaa bilbila isaa fattashte bilbilli isaa ookin faayoo miti nama biraallee qabaachuu danda'a. Kun asirraa maal hubanna waa'ee dhimma jaraa odoo hin taane dubartoonni biraa wanta akkana hin raawwatin. Yoo abbaan manaa kee dubartii biraa wajjin haasa'u ta'e balaa itti buusu otoo hin taane gaafa balaa itti buufte jechuudha inni san caalaa si darbuu danda'a. Hamma feete dhiironni waan akkana kana sirriitti fudhatan. Dubartiin bilbila isaanii yeroo fattashtee wanti tokko keessatti yeroo argitu yoo ati balaa qabsiifte sirrii miti. Nama san tasgabbeessitee teessiftee malaan jechuudha gorsitee dubartii sanirraa fudhachuu qabda malee dubartii sanitti bilbiltee arrabsitee sicheessaa maal godha jetteeni miti dogongorta jechuudha sitti. Erga inni dubartii biraa saba dhiirri maaliif dubartii biraa laalti? Ka'umsi kana tokko jechuudha. Dhiironni maaliif dubartii biraa laalan? Faayidaan isaa laalan hin maali? Ati dubartiidha innis dubartiidha. Garuu eessaa ka'a rakkoon mana keessa. Mana keessa waan ka'uuf dhiironni tokko amalaatu jira, wantoota garaagaraatu jira. Kanarraa kan ka'e dhiirri dubartii biraa laala. Dubartii biraa jaallatu eegala. Ka'umsi rakkinni eessarraa mana keessa waan jiru rakkinni dubartootarra waan jiruuf. Tarii dubartiin tokko yookiin dhiirri taasoftee osoo hin ta'e waan biras jiraachuu danda'a. Haala amala isaanii jechuudha. Namni yoo amala hin qabaanne immoo nama wajji jiraachuu hin danda'u jechuudha. Faayoo nama akkuma caaltuu sanitti tumamtullee hamma tokko hin beeksisti hamma obsa qabdu. Garuu akkuma caaltuu sana caaltuus qabaatu obsa qabda jechuudha faayoonni. Imaan
asirratti dogongorri isiin dogongorte faayoo irratti gocha akkasii sarraawwachuu dhiiftee hajjii faayoo irraa fudhatu hajjii kana gorfattee wanna sana raawwatu bilbila saniin hin barreessitu. Bilbila abbaa manaa keessanii gonkumaan fattashina. Bilbila abbaa manaa keessanii fattashuun maaliif barbaachisa? Nama saniin jaalate erga ta'e inni bara karaa fedhiin dhiirri karaa fedhiin dubartii argachuu dandeetti. Immoo gisee ammaa kana dhiira bakka dhibbaan dubartoota argachuu dandeettu nuti bilbila isaanii fattashnee eessa ooltee eessa bulteen dhiiran tokko yeroo qabattu situ qabata jechuudha. Yeroo gadhiiftullee situ gadhiisa. Yeroo dubartii biraa laalullee situ akka dubartii biraa laalu godha jechuudha. Maaliif dubbiitti baay'isuu dhiira dubbiitti baay'isan dubartoonni malaan qabatan jechuudha. Loltee hojjettee mi'aate fakkeenya abbaa manaa keetiin bilbila isaa keessatti waa argite hin lolta haa jennu. Yeroo loltu kana immoo ilaa waan tokko walii madaalchisaa laalaa hin lolta. Yeroo loltu kana keessatti gizee loltu san yoo innis kaloluu ta'e yoo atis kaloluu taate dubbiin diiggate dhufte loluun hin barbaachisu. Gaafa inni lole ati jalaa ol deebita. Gaafa innis akkasuma jechuudha. Imaan amma rakkoonis wanti mana sanii baatee imaan erga gaafa mana sanii baateeti mana sanitti waliin erga gaafa viidiyoo san waraabdeeti mana sanitti waliin deebine jechuudha. Imaan achumaanii inni ka duraa sababa soquu mitiire faayoo walfate. Faayoo wajjin wal daddarbanis jireenya isaanii jiraataa jiran jechuudha. Kuni inaaffaa daangaa darbe. Inaaffaa duubni isaa gurraacha. Maaliif inaaffaan namoota jaalattuun gargarsi baasa. Inshaallah kana viidiyoo aantu waliin laalla. Kanaaf dubartootaaf maal dhaamuu barbaade abbaa manaa keessan bilbila isaa fattashina abiddan. Inni gaafate bilbila isaa kana fuutee abbaa manaa kiyya eenyu taasifta irraa eenyutu bilbiltee gaafa jettee shakkii keessa galchite. Yeroo hundumaa shakkiin keessuun dabalaa deema. Itti bilbilta bakka hojiittis jechuudha. Itti bilbilta bakka hojiittis maal ta'uu bilbila isaa bizuu. Yeroo ammaa kana biizinasiidha jechuudha. Namni kamuu hojii isaati dhiirri bira sa'aatii 24 dubartiitti kaasa'u jiru. Gizee ammaa kanatti hojii isaaniiti. Bakka namoonni hojii tokko qabaatanii hojii lama hojjechuu danda'an. Yeroon ammaa akkasii jechuudha. Himmootuyyuu kanaayyoo isa dhiphifte yeroo hunda galgala akka nama bilbilaan eenyu taasoftaa yoo jetteen inni daran san caalaa ka dursan caalaa nama soqachuu eegala. Hiriyaa bira baafachuu eegala. Beellama ta'e eegalan wal arguu eegalan. Kalas dubartiin biraa sun jechuudha sirraa saabdi nama san akka maaqineetitti nama sun sirraa harkifti fudhatti. Inni immoo gaafa kana duudisitti garagala jechuudha. Kalas maal fire ati dubbii mana keessatti baay'ifte yoo ta'e dhiirri kamuu duudisitti deebi'a. Gaafa duudisitti deebi'atti kam goota? Wanti fiddu jira. Abbaan ijoolleetu fakkeenyaaf yeroo ammaa namni haga kanatti wal dabalan jiru. Maaliif akka ta'e hin beeku. Sababni illee qanyee waan jiruuf namni qoxisaa miti. Wanni sun jiruuf namoonni keenya ijoolleen dubartoonni keenya shamarran keenya warroonni heerumtanii abbaa manaa qabdan warroonni hin qabaatin illee waan kanaaf sammuu keessan keessatti yaadina abadan jechuudha. Eenyu taasifte atillee bar hiriyaa qabda. Hiriyaa keessatti mattuu qabdaa. Hiriyaa akkanatti taasiftu jira. Hiriyaa dhiirattu jira. Hiriyaa dubartiittu jira. Dhiironni amma namoota hundatti namni waan himatu gisee ammaa kana hiriyaan hin jirtu jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaada sammuu keessan keessaa dhibbuma dhibbatti waan kana haqaa. Gaafa waan kana haqxanii jettan jireenya keessan gaarii jaalalan abbaa manaa keessaa wajjin abbaa manaa keessan harkifachuuf yaalii gootee inni jaalala siif qabaatu kan duraanii jaalaa yeroo durallee kan waliin jaalatan ta'e san caalaa adda oolee bulu harkiftee nama isa wajjin jiraachuu qabda malee bilbila isaa galgala ganama yookaan to'attu ta'e kun sirrii miti jechuudha. Maaliif bilbila isaa to'attiin baaftu abatan jechuudha. Dhiira eessumatti hin baasan. Abadan yeroo ammaa kana keessa dhiise duruma sanuyyuu nama baasan hin danda'u jechuudha. Maaliif kaatii nama san horattee jettu kaatii nama san ittiin ofitti harkiftu haala amala keetii fi hojii mana keetii keessa fi akkaataa hundaa nama san hammattee kan qabattudha jechuudha. Kana malee akkasuma qabdanii intalli sun amma togaa san mucaa san irratti gocha san raawwachuu baatte abdii walitti araarsee erga geesse isiin deebitee viidiyoo san hojjanna mana sanitti hin deebine.
maaliif firee kun illikii keessa isa seensifte jechuudha. Tokkoffaa illikii keessa isa seensisuun bilbila isaa fuuftee fattashu namatti hin haasa'u jechuudha. Tarii ministeera biraallee jiraachuu danda'a. Maal barbaachisa bilbila abbaa manaa kennaa fattashu? Bara namni haasa'ee dileet gochuu danda'a. Haasa'ee balleessuu danda'a. Nama sanatti haasa'ee balleessuus danda'a. Garuu mootuyyuu bilbila abbaa manaa keessanii fuutanii akka feetan gootanii nama hiriyaa isaa wajjin walii barreessitanii dila teekinooloojiin guddatellee abbaa manaa keetiif hiriyaa keetirratti waan akkasiin dalagin abadan jechuudha. Isa boruuf kaayuuf abdattu bilbila isaa fuutanii inni gaafa ati waan kanan goone fuudhee bilbila isaa satti rakkabuu danda'a. Maaliif firee si amana jechuudha. Gaafa ati mootuyyuu qoxxisuu eegaltee innis akkasuma sirraa gabaabbachaa deema. Namni sun sirraa gabaabbachaa deema malee siif dabalaan deema. Ilma feete argadhu jechuudha. Kuni wanna dhibbumaan dhibbatti jiru. Addunyaan tun waan itti jirtu jechuudha. Dubartii takkatu abbaan manaa kiyyaa inshallah akkam jetti sin fakkaata. Abbaan manaa kiyyaa bilbila isaa paaspoortii natti agarsiisu maal jettee himattee jennaan takkee ana filadhu takkee abbaa manaa kee filadhu jedheen jechuudha. Gaafa kana dubbiin warraa fi warra isii geetti. Gaafa warra isii geettu namichi yaani konfidensii qaba jechuudha. Isin na jaalatoo ta'e bilbila kee paaspoortii maalirraa gooti. Bilbila kiyyarraa wanni soixoomtu hin jiru kan jedhu gaafa kana abbaa isiillee obboleessallee barsi itti himee jechuudha. Gaafa paaspoortii bilbila isiitti kennu koodii keessaa san hin beektu salphina guddaadha sin hagalu. Eeshi rakkoon ka'utti kenna haalaaltu jedhee gaafa bilbila san fuudhee isiitti kennu bilbila tokkichi koodii lama keessan qabu yookiin sadis qabaachuu danda'a. Isii ammaa teekinooloojiin guddate. Gaafa kana maal isin fakkaata reebbilee kiyya ergasii bilbila inni mistirri isaa kan keessaa sani malee kan gubbaate miti. Bilbila qafoo gubbaa kan humna tokko waan faayidaa qabu jechuudha. Dubbiin akkas taate. Kanaafuu akkasii dogongortanii abbaa manaa keessan hin dhabina. Abbaa manaa keessan jaalachuuf onnee keessanii fi haala mala yookiin mala baafattee mala ittiin abbaa manaa fayyii qabatan viidiyoo isin hojjedha. Inshallah jechuudha. Kama viidiyoo biraatii walitti deemnutti nagaan naa tura. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa.